warra erga xala baabaate hanga raasa nyaate guutu shi gaffiti saaxil hundu shiidhaati haqee kan kee barbaadadhu ishee tokkummaa fi hundatillee kan wayii gaga kan majammararratti birriin harkaa fuudha amzaa'u sananiiti isa majammaraa jechuudha haadha manaasaati wajjin isa kaarriisitiidhaan hangalche isa kaan harkatti dhufee haadha manaasa haati manaasaa amzaakti giseen dawwale giseen isiitti dawwale silkiin hamzaa hin hojjetu giseen isiidhaan haasa'e jechuudha na arrabsiti siinas ji'as leeyilaa jedhamti warri isaa jechuudha amzaa'u kalbiin kun birrii namaa dhiibsishii birrii namaa nyaatee nama arrabsiti na doon dubaay kana baddee bee muniira wallahi dhiibsasiidhaa beerarraa birrii gursiftee wajji nyaatee nama arrabsiti yaa warab balkaaba beerran faachatti sina harkaanuu raanfutani warabbi akka ishii nama guddoon akka kanaasa ati amma karmadaati naani warra akkanaa bari miidiyaan xaqqamamu suuraan gadhiifatu mana namaan dhaqu sargiin dhaqu bara warra akkanaa maa tasgabbooftee miira keessaa baatee mana isaa barbaaddattaa bara bifti wallahi hiriyaarraan gaggaafattee siin nama gaafattee wallahi an qabri jalattiin isaan hiisisaa akka waan isaan nan godhinna godhan jee nani siluma ko inni kaanila siluma betta inni sinjaarsa koodi jedhaatu kuni isa birrii si terge ennumti yu wali galte qabani betta wali galte wali sababa birrii si sababa mucattiin kun nama hojii tattu taate raafiyyi fuudhe gaafa fuudhe birrii si garatti nyaatu dhabu geesse goddi nyaatte isaa goddi nyaadha laa beekita achi ka'ee immoo gaafa birrii sanarraa nyaatanii kaanu sin barbaadu jedhe sin barbaadu gaafa jedhu akka mee maal fakkaata ilaalaa inni dhoskaadhaan ni kaadate gaafa birrii kana gooddinyaa isaatti ergatee gahu gooddinyaan isaa nyaatee dhoowwateeni indaganaa ammoo achi ka'ee sin barbaadu jedhe sin barbaadu sin jechuudha isaa qofaafuu ni kaara ni kaakaa isii kennaa beekti gowwaan birrii kan kee nyaatee sadii nama daamii keessatti cinqamtee. Doktor Raziqa mata so jira mana berat sai an shabakan ke bar ufuma ko fitin gurra sama mana ruku difan mal go ta beita amma tan macarasha ishin dubbi sheikh halli kamita argatti beita sura isa jatta hiriya sanille bilbila sa sana fidde agallatte wan isani hunda sigale hatta hiriya isa dufe rafo isan bilbila kamina kati dawale dufe jarsi shi sunille suran jarsi shi sunille aslan normal kana birri kanyate jarsi mashiti sigale wallahi isu matarranya wa erga talaba raishi ba sai agar rashi nyate undar fidu qabdi munira sai dugate utu jaarsa dhugate nani dhagaye isatu falma bakka si bu'ee beetta maaliif dubartiin nuti waan beenu waan ta'eefi bakka miidiyaa kana hin geenyu sila maaliif erga godinyaa isaa ta'etti kennate birrii warra kootii fidi akkamitti akka balleessite jedhee irraa fuudha amaanaadha malee wanti kun wanta biraatiif miti so inni kun abbaa manaa keetiitii miti giiftee anaa silma si nyaachuudha hanga birrii kee nyaatee ka'utti malee waan tokko si gochuudhaafis mitiini kanaafuu suuraa isaa hamma tokkummaa bira borsi geeffamaa tokkummaa bira yeroo dhatte boo'uu dhiistee tokko taraa isaatiin himatta suuraa isaa kenni yeroo inni siin jedheen sodaatanii fidi suuraa isaa suuraa abbaa isaa qabu kan abbaa isaatiif haadha isaa yoo ta'e iyyuu fidiiniin wallahi laazim akkamitti mana madaamee waggaa lama hojjetattee duudii tokko firkaa dhabdee warra kootii dheeni kaadhatee shaarmuxaan kun ofumaa isaatii gaafa isii kana manatti isii sana dhiisee birrii isii jedhee irraa nyaachuudha jedhee mana madaamee keessaa baasee fidee asiin geekee bakkeetti irraa gatee birrii isii nyaatanni suuraa isaa maalii dhowwattaati warra balkaa baatu anatee qullaa isaa iyyuu nan fidaanii. Suuraa isaa lammanuu natti ergeetti lammanuu. Bagasi tergiti wallahi tokkummaatti ergitti mi'aati immoo tokkummaatti sagalee qabeetti miti tokkummaan silaa yoolaa si huba si kana namarraan butuun beektan isaa tokkummaan gara dhugaarratti innaa mucattiin kun tokkummaa bira ga'uu dhabde malee akkasiin birrii isiitti fudhattu akkanumatti natti mul'ataaniinan wallahi laazim abbaa fi dhiyyuu yoo ta'eeniin maa isiin kun immoo miskiina rabbiiti birrii kana haarii kassarti birrii waggaa lama jechuun asabaa meemee amanteedhaan birrii kana fudhadhee bahuu wayyuu jetteeti kan isiin fiddeetti kennatteeniin maa hoo bicuus illee namni misaaleef amma yoo tokkummaa bira dhatte yoo diraama 12,000 iyyuu ta'e laa diraama 5,000 7,000 iyyuu irraa deebisaniif bicuudha yaa jamaa fayyaa kana dhabdee teessee namni mana madaamii keessatti gubatee dhichee nyaatee garanne birrii 10 iyyuu itti fidaaru nutu beekaaniin wallaahi laazim. Kulli ilaamin kanaa modesaraatti ilaam qabdi natti fakkaata. Ilaameen qabdi. Kulle ilaamin foolota ishiniin. Suuraa isaa fiduu maal godha yaa jamaa ammaa miti nuuf furmaata wayii kaa'uu hin qabnu warruma beekaa misaaleef tokkoffaa mubaarakiin lammaffaa tokkummaa amatti geessinee naa haqa sii dubbachuudhaaf malee nuti waan gochuu ta'e silaa akkanaa nu gochuu dandeenya. Kanaafuu ilaa kulle
nageessa isaa ati borgaafa dhexxeemattu taragaagee akka nama tokkooti taa'e birrii kan kee akka inni itti sii deebi'u yoo barbaadda ta'e qaxxi godhi geessiniin siin barbaadu inni erga birricha waa'ee birrichaa ka'eeti moo isaan dura ittiiniin. Isaan booddeen gadi dhiyeenyaan raamadaanaa bakka ji'uma isa dhume kana gaafa guyyaa Maal abbaa isaatii sagalii barra buttalee giiftii anaa kamtu siluma birrii keetii fi habiibti borgaafa birrii kee fudhattee kaate kamtu caala jettee dardartee jiraatta giiftii anaa kalli olli maanni hojii kan itti biyya keetii baatee dhufte dhiiraattee dhuftee hojjetattee nama hin taatettee ati immoo nama hojiitiin hin daganaa nama hojjetatuudhaaf birrii kana qabattee fiddee asiin gaatteeniin nama hojii taanaan eenyutu abbaa mataatti baatamtee jiraattaaniin. Didee saabaa subbilamu. Wallaahi laazim. Habibti akkam boonye birriin keessi deebi'aa ishee tokkummaaf mubaarik immoo waa siin hin jedhu isiluma inni gaafa sana aareeti malee amma waan jedhu inni garaa laafa waan ta'eef bor ijoolleen jara ilaamee kana fa'i fooloo godhadhu siif deebistu bor yerootti dhatte si galchiti nuti illee dhannee achitti itti himnaa. Babarreessuudhaaniin yaa. Jalatti babarreessinaa si haa galchanu dhattee himatta. Ishii yeroo himattu immoo taraa isaatiin himadhu birriin kan keessiif deebi'a yeroo ati dhattee seeraan himattee jetteeni. Yaadin boossee mataa kee yoo dhukkubsite inni nagaa rabbi birrii keellatti godhee nyaate taa'ee kolfee taphataa argiiftii koo. Ati immoo amma yoomitti yoo biyya namaa keessatti nagaa taate hojjetattee jiraatta isaa deebitee haadha keetti abbaa keetti yoo nagaa taate hojjetattee galtaanii birrii fidee miti malee birriitu si fidee kanaafuu innaan birriin kan kee akka waan inni sii deebi'eetti fudhadhu tokkummaa bira sii geenyaan hin fudhatta birrii keemmoo. Qoy ijoolleen gaddaasi keessaan finnaa siin jedhan Raaziq. Yaani jabuu yoo ta'e muniiraadhaan haasaara natti fakkaan ergantanaa qeejjaa dadhee keessaan ilaa barreeffama namaas ilaa. Wantichi laa waa'ee si amma erga sidaati isin hinaasee namti waa'een si elaa waa'ee biyya arabaa isinitti himaanii qoyyaa. duraaniyyuu isa kan amsaa sana jaarsummiidhaan finnedhan inni tuu lafarraa argisanuu jechuudha. Jaarsummiitii miti. Elaa obboleewwan kiyyaa aramni tokko tokko gaafa hillikii isiniin qabdee jette isin biraan deebitu. Gizee mucaan kunii araba kan harkaa baddu aramni akka iqaamaanii si wanta ta'e hin taane gootee baate as keessaa. Elaa. Taashiraan bee wanti ta'e waamee qaba bee birriin kinoo kan kaffalame hin jira koo darra sanyiin birriin 17,500 kan qaalitti irra galee hin jiraaniin iqaamaan mucayyoo kanaa jalqabameeraan wanti hundi kaffalameera taashiraan 4,500 maaloon 2,000 wanti ta'e amma 1,000 akkas kan kaffalameeraaniin ila kana kan murteessuu danda'u warra waa'ee waraqaa beeku dhufee namni waa'ee qaamaa beeku dhufee arabtittiin biyya kana fiddee asitti mucaan harkaa badde wanti ta'e itti qollofteetti la akka iqaamaan as keessatti hin hojjetamneefiif sinii galee. Nadagaatan birriin 7,500 kaffalameeraan. Ela. Diraama moo? Diraamni 7,500 kaffalameeraaniin. Maabuni irraa ta'u kan birruma 5,000 yoo deebisaniif itti bicuu miti waraqanni kun gammatamee walitti fidamee ilaalamee yaani wanti kan akkanatti hojjetamee bade yoo jedhame biiroon arabaa hin deebisaa ilaa amma wanti sin beeku qabdan biiroon arabaa aramni hin deebisaa hin deebisu. Kanaka. Riisitii sana qabaatanii naanni birrii Dubaay 7,500 kaffalameeraaniin. Indee kanaafuu awwala ilaa amma wanti jarri kun gaafatamanu awwala qaallittiin arabtittiin kuni nama meeqa baafteettiidhaan garuu ani sisteriin Najaatila Raazu mana kanaa baatee aafuun godhamee kee jennaan aafuu irratti ala isin qaamaa hojjetachuudha jarri araba bakka meeqa dhaqxee viizaa baaftee tokkoffaa kan intala kana viizaan bee maal jedhe taashiraa wanti ta'e godhamee kee wanti ta'e wayii godhe viizaan bee taashiraan godhamee maal godhamee jennaan dirqama jara kana deebifameen hin dideme zooree birrii meeqa fixanii kaanii kan Najaat aafuun isa godhamee kee didanii isatti deebisan maaltu ta'e jarri kun akka Najaatii qaamaan hin baane godhaniiruuniin erga jarri kun mawaafaqa wayii kennaniiyyi viizaan Najaatii baafameeniin kan isii sanaas
kan kullee qaallitti guduunfitee galteen qaallittiin eessa jirti beeruutiin jirtiiniin sinii galee kana kan wassanuu danda'u nama sanatti tutuu wassaniin nuti isiitti tutuu wassanii kara warra waa'ee qaama. Inni kuni waa'ee erga riisitiin itti kaffalame erga jiraate hamma zararratti hamma qisiitee deebisuudhaaf malee wantiin kun naqamee jalqabamee barreeffamee riisitiin jarga galchan jiraatu. Inni kuma kudhanii kuma maalii hin jiru kuma kudhan wanti kaffalame hin jiruun kuma kudhan darasanii itti kaffalan siif hafee danu jaalannes. Awwaala immoo qaallitti isiitti si geessan sana shukuranii loo. Itti gaafatamummaa fudhatanii itti waan si geessanii fi akka itti gaafatamummaa fudhataniin soo jarri qaallitti gaafachuu qaban maal gaafatanii fidu yoo nama sammuu qabu taate ati waraqaa tokkoon qaallittiin birrii itti kaffaltisan taashiraa jettan sana jinnii jaankaa jettan sana inshaallah qabrii keessa galanii qabrii keessaa ol baasuu qabuuniin waraqaa tokkoon birrii kan hundatti kaffalan nama irratti siif fidanuuniin. Gaafadhee jennaan iyyee nu isiin nu bulookti kafiila keenyaa jedhan hin sodaanna kasasuus wattaasa'uu hin sodaannaa jedhan. Isi qabboleetti gaafa sana natti garaa laaftuu fi abbaa manaa kootii jettee amma immoo xalaata keetiin nama xalaataan akka gidee wal qabu namni tokko akkam xanqarri jettee xanqarraa taatee xalaata keetii amma namni sun gaafa sana abbaa manaa keetii miti amma noo. Bakka amma maal keetiin xalaata keetiin namni xalaataan haasa'u hin bo'uuni haasaanis harkaan baduuni maal gaafattaati yaa obboleewwan kiyya na waraabaatti isaa barbaada yaa obboleewwan kiyya namni kuni walaa barrullee malee namni kun sheeka birriin kan kee ammanni mana arabaa siin taa'ini waraqaa baafa ati immoo maaliif galfachuu dhiifte yoo siin jedhani ani waraqaa ittiin baafachuufani akka namaa yookaan hojii ittiin jammarachuufani birrii kana walitti qabadhee jetta kaza birrii kana ana bira tun taane sheeka kana nama guddaa kana bara birrii kan kee amaanaa akka wadhu naan jedhee arganaas birrii nama tokko irratti jalqabee kee namni sun birrii koo sanaan mana hidhaa galee jennaan kan degana ammas an dubartiin laffee hojjedhe ammas paaspoortii baafadhee qaamaa baafachuudhaan naan birrii kan kee 10,000 viizaatti siif hinnee. Muniira dhaggeeffadhu kunoo jala jira laa Abdurrahmaan warri isaa jala jirti ayibbatii kan jedhamtu warra isaati. Wallahi laazim. Insha Allah ayibbatii. Wallahi dhaggeeffataadhaan ta'an jechuudha. Suuraa keessa walaa ol siin baatu. Wallahi kunoo jalatti walaa doktoraatti galateessee kunoo. Isi arrabsite isaa fuullee. Kunoo gaafataniiru waraqaa jira minaamin kan jiraatu dheengadde kan arrabsaa turte dheengadde koomentiidhaan. Waan si arrabsitu jiru waraqaa fidanu waraqaa fiduutu hin taane. Abibti booseetii miti fuullee dhaga'e. Waraqaa gaafatamaniiru waraqaa jira. Waraqaan birrii 10,000 jarri itti baasanii ayibbatii moo kayibbatii jettu jechuudha. Ati dubartiidha. Abbaa manaa keetii yoo ta'e borsikaadha. Kiyaanaadha hundi keenya iyyuu dubartiinis kiyaanaa dhiirris kiyaanaa. Waraqaa birrii 10,000 itti kaffalan. Qaallitittiin itti kaffalte jechuudha. Hin fidaniin Abdurrahmaan jettan kun. Sii galee? Fiduu qabaaniin waraqata tokko waraqaa waan tokkoon itti kaffalan qopheeffadhaa jedhiin boru mana tokkummaatti kottaa jedhiin. Yoo deemmoo kunoo suuraa isaanii amma baasan. Wallahi laazim. Sii galee? Wallahi laazim kan na arrabsaa turanii isaan immoo qaarabbii. Dhaqii booyi abbaa manaa keetti booyi malee maal natti boosa gaa inni anaasa'uu hin danda'u bakka inni akka kana bu'aa dhaqu isaan natti kaana narraan kaasan arrabsan afaan badanii. Dhaqanii inshaallah warra sanitti akkaanu maalisitti kan sila kan humna hin qabne sila kan waraqaa baasuu dandeettii hin qabne kan immoo araba sodaatanu maa itti gaafatamummaa dhiirri tokko gaafa wanta ta'e mataa ofirra kaa'u itti ofitti amanuu qaba. Itti gaafatamummaa fudhachuu qabaaniin. Birri 10,000 dubartii tokko harkaa fudhattanii dawrii uffattanii dawrii lafarraa harkiftanii keen inshaallah. Bakka dawriitti qaataa manuu dhiisne boo dawrii isa kan maal dawriin daakkoo uffatte. Hii tokko argine maa dawrii. Maan uffata giifti uffata uffanni maanni siil. Quuftuun argine uffattee viidiyoo waraabaatti abibti quuftuun iyyuu. دوري يعني مدورة مو يعني فتحوا مكان كبير ما Aibbatii si jedhamtu maal aibbatii isii aibbatee sumaalee mucaarrabsitee kaatee iyyeeqqaati yaanii. Dubartii arrabsitee siil. Ishii ati booynati. Wallahi laazim yoo dhuguma walirratti مجيوتو هاي ماسين كله كما
mubaarak hin dubbatu malee numa nu arga yoona hojiirra jira jee numa nu dhagaa mana tokkummaatti dhaqii suuraa isaatillee khayriyaa isaallee bilbila hiriyaan isaa gizee dhufu ittiin si bilbile sanillee suuraa hiriyaa isaa sanillee yoo qabaattellee warra birrii ta'e nyaate hunda achitti fidiiti obboleessitee xurumbaduun dhageessaa Eeshi. eenyu takkana jaallatati mubee obboleessa kee yaa uwwacinaa borbirrii mucaa deebisaa fidaa fi warri nyaatan irraa. Gilti maal gosa turbatu gana mana kana dhufoon dhorge malee barsine na jalaa fuudhaa harkaan hin taane dubbiin kun muniira. Kalas gana turbatu asitti arguun qabu. Fuullee yoo as baateen teenya viidiyoo maal jette muniira? Fallubu. Xurumbaduu na dhufuudha sanaa akka jira nam tokko fuuchuu hin Lakke amma yoo nambise malee inumaa kun nadhoo asirra guuttattanii jidduu kaayyatanii teessanii mareefa gara feek tabrooti sirlaalaan ture bee aareen jijjiirradhee dhufe malee akkaawuntii kiyya hooni adaba jalan jira ol ba'uu hin danda'u. Miira kasana galchanii sinna namicha itti marsitanii tatteessanii. Mana mubee dhiirri dhufnaan kasaarta warri jaarsa qabdan. Odaa manaati sii feeyna. Odaa manaati sii feeyna habiibti. Rakkoo maalii qaba? Hin deemu. Kuullee hojjechi kun ammasii galee miti tokkoon seef godhadhuuti. Okay? Waan birrii 10,000 itti naa baasan. Birrii 10,000 finne naan jedhan. Darra sanyii isaa kinoo jarriin akkana na godhan jara kana. Tokkoon awwala isaarraa kaasii madhuun talaan sodaatin. Abboo calluma jedhee birrii ammanatti kennadheen dhabe jedhi bakka riisitii qabda waan ta'eedhaaf isa immoo isa kaan immoo hin kakatan yoo si morman birrii si akkanatti baafnee yoo jedhani waan itti baasan sana waraqaa sii fiduuniin darra sanyii sii fiduuniin. Riisitii sii fidu. Obsi ati ishee giiftii. Kaibbatii akkanummaa jala jechuudha. Dhaqiitii abiitti sossobadhuuti. Itti miiniin akkanasiin jedhaan ati dhaqi gorsiiniin boora akkanni waraqaa irra gaafa Lafti tokko iyyuu bulookinaa goote ergasii duraan naa kadhadhu jedhee haasofsiisee jennaan kaleessa dhuftee na arrabsitee siin kaan addunyaan jechuudha tuktukiidhaan dhuftee bulookina goote kaleessa na arrabsaa ol ta'edha. Warri waa namaa nyaatu siluma akkuma kana giiftii koo nama arrabsuun ija jabaatanii. Batalaa dubartii fa'i maaltu qaajjisame mee dhiirraa haasa'uuni. Wallahi ani jireenyumti natti toluu dide wallahi yeroon asabee ilaala hojjette keessaa dhabe jechuudha. Nama naa dubbatu dhabe jechuudha yeroo sanatti. Karaa hedduun dhiphadhe jechuudha wallahi sammuun kan koo ammaa iyyuu sirrii nan jiru waan. Imimmaan koon xuruursa bakka arbaa shiriinsaa wallahi ijoolleen na beekan jiran jechuudha. Waan ati yoo dhukkubsatte kiniinii birrii 5 namni sii biteef sii fidu jira. Abbaa isaa ammaan keessoo kosii hanqabu bakka wallahi laazim. Birrii 5 namni kiniinii sii fidu jiru yoo mana ijaazaa jiraate. Yoo mana ijaazaa jiraatte yoo teessee dhukkubsatta hojii hin qabdu yoo mana hojii jiraatte madaamiin si jibbiti yoo hojii hojjechuu dhiistee dhukkubsatte kanarra immoo hojii kee dibbinni jedhi hojjetadhu yoo mana ijaazaa jiraatte hojii kee galii hojjetadhu birriin kee immoo siif deebi'a maan jawattu gala birriin kee immoo siif deebi'a maaliif sii deebi'aa jedhi waraqataan sii deebi'aniin waraqata satti baasaniin sii deebi'aniin yoo ofiisii nyaattee jiraatte qoonxoo Mancha mau dia awal bonu dura. Yo isin beri kan ke yo nyata ni jiraatan immoo beri kan ke qoonqoo si keessa kuttee fidee si kennitiniin tokkummaa bira qofa siif haga'u giifti tokkummaa bira keenya wallahi siif fiddiniin qasaman billa akkam boonya gir tokkotti boosi mataa kan ke ofin nukkubsin jiraadhu fi keetiin hojjetattee fidattaa beri kan ke in kufta yoo mana madaami keessa irratti madaami olii gadi siif beri kee siif deebi'anii. Namichi inni insha'Allah sila jaalalaa sitti dhufee horii keetti si baasisee suni suuraa koo gadi baasii jedhe suni dirqama isaa funyaan isaa qabame jechuudha. Bor warri saayyoo nageessi. Warri saayyoo nageessi yoo baafamtee teesseenna. Sheetillee jechuudha insha'Allah. Surah sana argisila jandam berbada era wallahi amma kana wallahi fuudi jirta si panergaan manche qasaman billahi si panergaan manchetti kana fa'itti kenna laayo qilleensa rab
Qilleensa rafis gidi maancheen itti ergaanii maancheen. Anila Wallaahi lachan jiraayyuu itti ergaanii. Man jala na erga mana rabbi. Afaan keessa nu nyaata ramti buree rafitii ka. Baay'ee jaamaati immoo maanchee ajandaadhaaf immoo sirrii dhugaa baasuudhaaf yoo tokkummaa Warra gaggeessite burqaa irraa. baante soba miti. Ajandaadhuma godheen birrii mucaa kana ta'e immoo kan abbaa fedhe deebisisaa ollaa beekti. Kan abbaa fedhe gurra qabnee fidinne wallaahi kana gaara kuulletti yeroo sagalee si dhaggeeffatu waan natti mate wayii natti fakkaata. Kuulletti natti mate birrii wayii. Sun sagalee si qabee buloo namni kan jira keessan. Useeniin sana bulookiin. Useen maal jechuudha? Karaa imootiin biinii mucaa dhufu sagalee Nama qabdee guddaatti si yaamsee. No, ijoollee baay'eedhaaf qabeetuma akkuma bakka tasaa ho'i kadhataan ture bakka. Wallahi namni inni tuktukii raanfee sagalee hin qabiniif hin jiru bakka. Nama itti madu bakka asittis achittis bakka. Abbumti keessaa naa laafu jedhee. Amma si kan shaalaa gurgurmaatan argatta. waa adda baafatama beektaa laazim jedhamee kaa'amee sagaleen taa'amala waan tokko dhugaa walitti himna. Yeroo baay'ee namni maaliif waa keessaan dhaggeeffatee fa'aa calluma jedha beektaa ana akka kiyyatti. Waan tokkoof lama miti wantan tokkummaatti himuu dhiisee ofii kootiif haa gaafadhee maallaqa isiin kaffala fa'aa kan keessaan kaffalee fa'aa qo'ee kan lubbu. Raazii kan lubbu kan